Dhukkubbii mataa irra deddeebi'ee yoo hin rakkise wantoota kana fayyadamu. Dhukkubbiin mataa maayigireen jedhamu yeroo baay'ee mataa keenya walakkaa isaa qofa kan nama dhukkubu yeroo ta'u, sababiin dhukkuba kanaa immoo yaaddoo fi aarii irra deddeebi'anii qoricha dhukkubbii mataa fudhachuu, jeeqamuu hormoonii, bakka iyya yookaan waca garmalee jiru jiraachuu, irriba gahaa dhabuu fi jijjiirama qilleensaati. Yaaliin dhukkubbii mataa maayigireenii yeroo baay'ee dhukkubbii fi mallattoo nutti dhaga'amu hir'isuudha. Fakkeenyaaf qoricha ergootaamaayinii fi tiriimtaanii fi kanneen kana fakkaatan ni ajajamu. Dhukkubbiin mataa maayigireenii yeroo sinitti ka'uu isaa dura yookaan immoo sin dhukkubuu isaa dura maal gochaa akka turtan qabadhaa. Wanta dhukkuba kana sinitti kaasu baruu fi irraa of qusachuuf sin gargaara. Mana keessanitti immoo wanti sin gochuu dandeessan zinjibila fayyadamuun gaariidha. Akkasumas immoo vaayitaamin B2 fi vaayitaamin D barbaachisaadha. Irriba gahaa ta'e rafuun, bishaan gahaa ta'e dhuguu fi nyaatawwan maagniziyeemii of keessatti qaban fudhachuun dhukkuba mataa maayigireeniif gaariidha. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa, nama baay'ee fayyaduu waan danda'uuf. Gaaffii fi yaada qabdan koomentii irra naa kaa'aa. Galatooma, halkan gaarii isiniif haa ta'u.